Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment. Kun chaanaala keessan mana keessan teessanii barumsa keessan irraa hordoftanidha. Har'a barnoota histirii kutaa 12ffaa Unit 5 irratti argamna. Mata dureen kuni Global and Regional Development since 1945 jedha. Kana jechuun immoo guddina sadarkaa addunyaatii fi akkasuma sadarkaa riijinaalii yookaan naannoowwaniitti gaggeeffamaa ture hamma bara 1945tti jechuudha. Haala akkamiin addunyaatti jijjiiramni misoomaa dhufaa jira kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Introdakshinii yookaan seensa boqonnaa kanaa irratti Insis Unit jedha. Boqonnaa kana keessatti you will learn about the consequences of Second World War and the major development of that happened soon after the end of the war jedha. Kana jechuun boqonnaa kana keessa kan barattan waa'ee bu'aa waraana addunyaa lammaffaa fi akkasuma guddina gurguddaa waraanni sun erga xumurameen booda yeroo muraasa taa'ee dhufuu eegale, guddinaawwan san booda dhufuu eegale kan barattan ta'a jedha. You are also going to study about the United Nations Organization jedha. Akkasumallee kanatti dabalataadhaan waa'ee dhaabbata mootummoota gamtoomanis qorachuuf jirta jedha boqonnaa 5ffaa kana keessatti jechuudha. You will also discuss the post-war global socio-economic recovery and development jedha. Akkasumallee waraana booda wantoonni hawaas-diinagdee addunyaa fi akkasuma guddinni jiru akkamitti dandamachuu akka danda'e irratti ni mari'attu jedha. Akkasumallee ammoo you will also study the Cold War realities and the relation between the capitalist and the communist blocs, the main characteristics of future of the Cold War and the military blocs as well as economic grouping jedha. Kana jechuun immoo akkuma waa'ee dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi waa'ee immoo hawaas-diinagdee waraana booda dandamatee ture qorattu. Dhugaa waraana kanarratti uwwisni waraana sanii maal akka fakkaatuu fi akkasuma immoo hariiroon garee kaapitaalistii fi kooministii gidduu jiru maal akka fakkaatu amaloota ijoo iddoowwan uwwisa waraanaa fi akkasuma garee waraanaa kan qorattu, akkasuma gareewwan diinagdee san booda turan kan qorattu ta'a jedha boqonnuma kana keessatti. In this unit jedhamallee boqonnaa kana keessatti you are also going to learn the Middle East jedha. Waa'ee biyya baha giddu galeessaa kanallee barachuuf jirta jedha. Biyyoota Arabaa fi akka biyyoota Israa'el, Joordaan, Jerusalem faan iddootti argamu kana jechuudha. The Arabo-Israel conflict will be dealt with in detail jedha. Kana jechuun immoo waldhabdeen Arabaa fi Israa'el yookaan walwaraanni isaanii bal'inaan boqonnaa kana keessatti ni ilaalama jedha. Waraanni kun kan ammallee jiru kanaadha. The unit also deals with the causes that brought the communist bloc to an end and the consequence of the dissolution of the Soviet Union on global political development jedha. Kana jechuun ammoo boqonnaan kun sababoota garee kooministii xumura itti godhaniif yookaan golabamanii fi akkasuma bu'aa diigamuu gamtaa Sooveetii Raashiyaa guddina siyaasaa addunyaa irratti bu'aa diigamuun isiisuun fides ni ilaalta boqonnuma kana keessatti. Faayinaalii jedha dhuma boqonnaa kanaa irratti the opportunity and problems resulting from the fall of the communism and the major developments after the collapse of communism will be the major point to be dealt with in this lesson jedha. Kana jechuun
carraawwanii fi rakkoolee kufaatiin koominizimii irraa kan ka'e uumamanii fi akkasuma kufaatiin koominizimii booda guddinni gurguddoon qabxiilee kaasaa turre irratti qabxiilee fakkeenyaaf barnoota fa'aa keessatti akka jiran yookaan akkamitti akka uumaman kan qorattu yookaan kan ilaaltu qabatamaan kan argitu ta'a jedha. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. Lissiniidhaan ilaalaa deemna jechuudha. Na eegi meewaarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokoonna. Na eegi meewaarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokoonna. Na eegi meewaarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokoonna. Na eegi meewaarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokoonna. Na eegi meewaarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokoonna. Na eegi meewaarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokoonna. Na eegi meewaarii dhufeetiin taphannaa ormi nutti naafaa hin dhokoonna. Na eegi meewaarii dhufeetiin